Ashamaa harka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa Itaamaajoor Shoomii irratti komii dhiyeeffate mootummaan naafaa qulqulleessu jechuun gaafateera. Itaamaajoor Shoomiin waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Jeneraal Biraanuu Juulaatu dubbate jedhamee waan marsaariitii irra deddeemaa jiru irratti adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa ibsa baaseera. Isaantu haasa'e jedhamee dubbii kan sagaleensaa faca'aa jiru sana keessatti Ijiptiin diina Itoophiyaa ta'uu erga ibsamee booda adda bilisummaa uummata Tigraay, adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniyaa kan hundeesse Ijiptiidha jedha. Ammas Kaayiroon shanee fi faannoo deeggartee nageenya Itoophiyaa akka goolaa jirtutti achi keessatti ibsameera. Addi bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa kana irratti ibsa baaseen haasawaan suni naafaa qulqulleeffamu jechuun gaafate. Dubbiin taasifamee waan bu'uura hin qabnee fi kijiba adii bilisummaa dhaabichaa irratti kan xiyyeeffatee fi adeemsa nagaa mootummaa wajjin waliigallee booressuuf kan yaalamedha jechuun cimsee balaaleffateera. Kana gochuu yoo baate mootummaanis seera qabeessummaa adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen irratti akka hin amannetti waan fudhannuuf adeemsa nageenyaa irratti balaa akka fiduu danda'u ammumaa beekamuu qaba jechuun dhaabichi beeksiseera. Warri kaan maqaan isaanii achi keessatti heeraman garuu haga yoonaatti ifatti dubbicha irratti waan jedhan hin dhagaamne. Sagalee dhagaame sana irratti raayyaa ittisa biyyaas dhugummaa fi dharummaa isaa irratti deebiin kenname yoo jiraate haga oduun kun qophaa'etti nuti nageenye. Manni murtii federaalaa Koree Olompikii Itoophiyaa irratti murtoo kenneera. Atileet Hayilee Gabrasillaasee fi atileet Gazzaany Abarraanfaa Dr. Ashabbir Waldagoorgis dabalatee miseensota Koree Olompikii Itoophiyaa irratti himata bananiiru. Himata banama irratti hundaa'ee manni murtii federaalaa Koreen Olompikii Itoophiyaa walgahii waliigalaa kan akka lakkoofsa Giizitti caamsaa 5 fi waxabajjii 4 bara 2016 taa'ee fi murtoon gaafas dabre akka hojiirra oolle jechuun ugureera. Warri himataman hogganoota Koree Olompikii Itoophiyaa akka ta'an pirezidaanticha Dr. Ashabbir Waldagoorgis, qarshii qabduu korichaa Eden Ashannaa fi barreessaa Daawit Asaffaa fi itti aanaa barreessaa korichaa kan ta'an Gazzaany Waldeeti. Himanni isaan irratti baname kan jedhu hooggantoonni kunneen aangoo isaaniitti dhimma bahanii maallaqa koree sanaa saamaniiru, seeraa fi dambii cabsanii waan adda addaa murteessaniirudha. Manni murtichaas galmee sana erga laalee booda guyyaa heeraman lamaan sanatti walgahiin godhames ta'e murtoon dabre hojiirra akka oolleef ugureeraa jedhe. Galmee himata sana kana kan banan atileet Hayilee Gabrasillaasee, atileet Gazzaany Abarraa, Federeeshinii Buunyaa fi Federeeshinii Teenisii Itoophiyaan waliin ta'aniitudha. Daballi miindaa mootummaan taasisee qaala'insa jireenyaa jiru kan madaalu miti jechuun hojjettoonni mootummaa mormaniiru. Mana maree ministeerotaatti yoo ragga'ee baatii kana eegale hojiirra oola jedhamee kan eegamu sirreeffama miindaa hojjettoota mootummaa haaraa hojjettoota irraa mormiin isa mudateera. Sirreeffamni miindaa kun qaala'insa jiru keessattuu gatiin qarshii akka dadhabu taasifamu hordofee qaala'insa jireenyaa uumamee ilaalcha keessa kan galche miti jechuun hedduu qeeqaa jiru. Sirreeffamni ministeerra maallaqaa dhiyeesse kun iskeelii miindaa garaagaraan daballii 500 hanga 332 gahuu karoorfameera jedha Addis Istaandard karaa toora miidiyaa hawaasaa isaatiin. Akka miidiyaan kun jedhutti hojjettoota kitila tokkoo fi 100 ji'atti qarshii 6,000 gadi argatan ramaddii hiyyummaa gadi aanaa keessa kan ramadaman yoo ta'u hojjettoota kunneeniif daballiin miindaagaa parsantii 332 akka taasifamudha kan inni eere. Itti dabaluudhaan ramaddiin lammaffaa immoo hojjettoota 900 fi 46,000 fi 306 miindaa qarshii 6,000 10,000 argatan ramaddii hiyyummaa idilee keessatti kan ramadame yoo ta'u isaaniif ammoo daballiin miindaa
36 akka taasifamedha kan inni eere. Ramaddii sadaffaatti ammoo hojjettoota miindaa 10,000 hanga 20,000 argataniif yoo ta'u hojjettoota kanneeniif daballiin dhibbeentaa 5 hanga 16 akka taasifame odeeffannoon karaa marsaariitii hawaasummaa Addis Istaandard ifoomseera. Kan hordofee hojjettoonni hedduun daballi yaadame rakkoo maallaqa isaa mudachaa jiru kan madaalu akka hin taane eeruun mana maree ministeerotaatti ragga'uun dura akka fooyya'u gaafachaa jiru kan jedhe Addis Istaandardidha. Ardiin Afrikaa gola nagaa eegdota keessatti teessuma 2 akka argattu nan deeggara jette Ameerikaan. Garuu mirgi sagaleen kuffisuu hin maluufi jetteetti. Biyyoonni Afrikaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa kibbaa caaseffamni heerri biyyoota gamtoomanii akka haaromfamuuf yeroo dheeraa gaafataa turaniiru. Gaaffii ka'aa ture keessaa tokko gola nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii keessatti biyyoonni waraana addunyaa lammaffaa irratti mo'atoo ta'an 5 qofti teessuma dhaabbataa fi mirga sagaleen kuffisuu qabaachuun haafuu kan jedhu ture. Gaaffiin yeroo dheeraaf dhiyaataa ture kun keessaa biyyoota Afrikaa irraa deddeebi'ee dhaga'ameera. Amma Ameerikaan Afrikaan gola sana keessatti teessuma 2 dhaabbataan akka qabaattuuf sagalee deeggarsaa nan kennaa jetteetti. Garuu ammoo warri Afrikaa gola sana keessatti dhaabbataan teessuma qabaatan akka biyyoota 5 duraan turanii sanatti mirga sagaleen kuffisuu akka hin arganneef nan morma jetteettis. Gola nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii keessatti warri mirga addaa kana qaban Ameerikaa, Ingiliz, Faransaay, Chaayinaa fi Raashiyaadha. Jarmaniin waraana addunyaa lammaffaa irratti waan mo'amteef carraan ishee dhorkamee ture. Amma biyyoota carraan sagaleen kuffisuu nuufis ni mala warra jedhan keessa jirti. Mootummoonni gamtooman gurri meeshaa waraanaa Daarfur irra kaa'ame akka turuuf murteesseera. Sudaan kutaa bulchiinsa Daarfur jedhamu keessatti yakki waraanaa fi dhala namaa irratti raawwatamaa jira jechuun mootummoonni gamtoomanii uggura gurgurtaa fi kenna meeshaa waraanaa kanaan dura kaa'ee ture. Golli nagaa eegdota gamtichaa jidduu kana qoqqobbii sana kaasnu moo haa dheeressinu jechuun ergaa mari'atee booda murtoo itti kennuun dhaga'ameera. Ammas qoqqobbiin meeshaa waraanaa Daarfur irra kaa'amee ture waggaa tokkoof akka dheerachuu qabu miseensonni gola sanaa guutuutti walii galaniitu ka'ani. Jaarmiyaan mirga namaa baabsu Human Rights Watch jidduma kana uggurri gurgurtaa fi kennaa meeshaa waraanaa Daarfur qofaarra osoo hin taane guutummaa Sudaan keessatti kaa'amuu qaba jechuun gaafatee ture. Jeneraalonni biyyattii lamaan Mahammad Dagaaloo fi Abdul Fattah al-Burhaan samiif lafoon uummata fixaa fi qeerraa buqqisuun yakka waraanaa raawwataa jiru jedha jaarmiyaan kun. Raashiyaan hayyama dippiloomaatota UK 6 biyyattii keessa jiran haquu beeksifte. Miidiyaaleen Raashiyaa akka gabaasanitti pirezidaantiin biyyattii Vladimir Putin dippiloomaatota British 6 basaastummaan erga himataniin booda hayyama isaanii haqaniiru. Tajaajilli eetika mootummaa Raashiyaa akka ibsatti taanaan sochiin dippiloomaatota UK biyya isaanii fi uummata isaanii irratti yaaddoo nageenyaa guddoo keessa galchuu himani. Taateen kunis kan dhufe wayita pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin biyyoota lixaatiin balaa Raashiyaa waliin waraana keessa galuurra jiraachuu akeekkachiisanittidha. Putin itti dabaluudhaan naatoon yoo Yuukireen akka daangaa Raashiyaa keessatti misaa'eloota fageenya dheeraa deeman akka dhukaaftuuf hayyameef Moskoon murteewwan barbaachisoo ta'an fudhatuu dandeessi jechuun akeekkachiisaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.